Hello, hi, akkam nagaa jirtu. Hanga yoonaatti mata dureewwan adda addaa ofii maatiif hin barbaachisne yaade irratti barnoota ni qopheessaa jira. Mee isin immoo mata duree akkasii irratti barnoota waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee barnoota nu qopheessu yoo jettan karaa koomentii isaa ta'u karaa feesbuukii naaf kaa'uu dandeessu. Mata duree sana irratti barnoota isinii qopheessa jechuudha. Mee har'ammoo waa'ee daa'imman amala humnaa ol boo'uu yookaan humnaa ol aaruu qaban yookaan temper tantrum jedhamu kana irratti barnoota gabaabaa isinii qabadhee jira. Na hordofaa. Akkasumas immoo warri kanaan dura chaanalii kana subscribe goone subscribe godhaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessan daa'imman qaban affeeraa kan barnoota kana hordofan taasisaa. Daa'imman hundi keessumattuu naannoo umurii waggaa 1 hanga waggaa 3 gidduutti amala dafanii aaruun boo'uu qabu. Egaa amalli akkasii amala dafanii aaruun boo'uun kuni deemsa guddinaa keessatti kan eegamudha. Sababni isaas umurii kanatti jechuun umurii waggaa 1 hanga waggaa 3 gidduutti tokko dandeettii fedhii ofii tursiifachuu fi hambifachuu waan hin qabneefidha. Fedhii isaanii tursiifachuu itti yaadanii fedhii isaanii hambifachuu hin danda'ani. Maaliif kun deemsa guddinaa keessatti dandeettii sammuu isaanii sadarkaa kan hin geenye waan ta'eef. Kanaafuu wanta barbaadan wanta fedhan tokko akka ta'u barbaadu jechuudha. Akkasumas immoo umurii kanatti sirriitti dubbachuun fedhii baasanii ibsuu waan hin dandeenyeef hin rakkatu jechuudha. Kanaaf salphaatti taaru jechuudha. Akkasumas immoo osoo hin daangeffamiin ofii waan barbaadan dalaguu waan fedhaniif umurii kanatti struggle godhu ofii waa raawwachuu barbaadu. Ofii naannoo isaanii ofii isaanii to'achuu barbaadu jechuudha. Kanaaf wanta ofii gochuu barbaadan yeroo daangeffaman immoo yeroo maatiin raattisan immoo baay'ee aaruu ni boo'u jechuudha. Egaa kun kan eegamudha. Haa ta'u malee daa'imman hedduun daqiiqaa murtaa'e sekendii murtaa'e aaranii yookaan xiqqoo boo'anii ni dhiisu jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman tokko hanga eegamu ol baay'ee aaruun humnaa ol sa'a dheeraaf boo'uu akkasumas immoo hanga sadarkaa lafarra gangalachuu wanta naannoo isaanii jirutti of buusuu akkasumas immoo hanga qilleensa fudhachuu fi baafachuu dadhabuudhaan hanga sadarkaa of wallaaluutti kan ga'an jiru jechuudha. Wanti kun naannoo umurii waggaa 2 caalmaatti baay'ata. Wanti kun naannoo umurii waggaa 1 hanga 3 gidduutti baay'inaan kan mul'atu haa ta'u malee naannoo waggaa 2 hedduu baay'ata jechuudha. Akkasumas yeroo dadhabbii qaban, yeroo beela'an, yeroo bishaan dheebotan, yeroo hirribni isaanii dhufutti wanti kun caalmaatti mul'ata jechuudha. Akkasumas immoo qorannoon akka agarsiisutti kanneen ijoollee dubaraarra ijoollee dhiirarra xiqqoo baay'ata jedhamee tilmaamama. Mee maatiin daa'ima akkasii qaban daa'ima amala dafee aaruu yeroo aaru immoo lafatti waatti of rukkutuu lafarra gangalachuu sadarkaa qilleensa fudhachuu baasuu dadhabuu hanga sadarkaa wallaaluu sadarkaa akkasii kan ga'an daa'imman akkasii qabaannaan maatiin daa'imman akkasii guddisan wanti kun akka hin uumamneef maal gochuu qabu isa jedhu yoo kaasne inni jalqabaa yeroo isaan maatiitti waa agarsiisan yeroo isaan maatiitti waa odeessan daa'imman egaa akkuma beektan umurii kanatti waanuma naannootti argan maatiitti agarsiisuu waanuma argan odeessuu qoosuu barbaadu taphachuu barbaadu yeroo isaan maatii wajjin qoosuu taphachuu haasa'uu barbaadan maatiin attentionii kennuufii qabu jechuudha. Yaada yookaan attentionii ga'aa ta'e kennuufii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo attentionii dhaban yoo yaada dhaban yoo namni isaan dhaggeeffachuu ni aaru yeroo aaran immoo sadarkaa sana ga'uu danda'u jechuudha. Inni lammaffaan yeroo isaan amala gaarii agarsiisan amilee kennuufii badhaasuu fi waan kana fakkaatu taasisuudha. Fakkeenyaaf amma waan daa'imman aarsu meeshaa wayii harkatti baatan jiru irraa fuunee yoo isaan hin boo'in hafan yeroo akkasii amilee kennuufii waan guddaa sun ta'e fakkeenyaaf harka wayiitti rukkutuu fi ati cimaalachuu waan adda addaa amilee kennuufii akkasumas immoo wanta xiqqoo badhaasuun akka isaan wanta sana irra deddeebanii agarsiisne taasisa jechuudha. Inni sadaffaan wanta daa'imni sun obsuu hin dandeenye dursinee beekuu. We should have to know our child's limits jedhamu. Daa'imni koo yoo maalti obsuu hin danda'u yoo maalti baay'ee aara yoo maalti dafee boo'uu danda'a kan jedhu dursinee beekuun wanta sana akka isaan hin mudanne amma danda'ametti ittisuudha jechuudha. Inni gad biraan wantoota ta'an irratti hanga ta'e akka daa'imman ofii isaanii murteessan taasisu. Kana jechuun jechuudha. Fakkeenyaaf wanta isaan ittiin taphatan hundumarraa dhorkuutu hin ta'in
amma ta'e wanta isaan hin miine akka isaan taphatan akka isaan ittiin waa shaakalan akka isaan taphatan taasisuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo wanta ta'e irratti dursanii akka ofiisaan murteessan taasisuun fakkeenyaaf daa'ima waggaa 3 ilkaan isaa riguu barbaadna taanaan akkasumas immoo ganamaroonni ka'u uffatatti jijjiiruu kan uffatatti uwwisuu barbaadna taanaan ilkaan keessa riguu yoo jenne fakkeenyaaf hundi isaanii hin barbaadu jedhu yookaan immoo uffata si jijjiiruu jenne diduu danda'u. Haa ta'u malee maal gochuu qabnas akkasii akka isaan ofiisaanii hanga ta'e murteessan dursa ilkaan keessiif riguu moo dursa uffata sitti jijjiiruu jennee gaafan tokko filatu jechuudha. By default tokko filachuun isaa hin hafu. Tokko filannaan immoo sana dura taasisnee lammata irratti wanta sana akka taasisnuuf nu eeyyamaniiru jechuudha. Kanaaf ofuma keenya kottu dura uffata sitti uffisaa jechuudha. Kottu ilkaan keenya siif rigaa jechuudha. Kam dura jennee amma ta'e akka isaan wantoota irratti murteessan taasisuun gaariidha jechuudha. Akkasumas immoo wantoota isaan qabanii gadi dhiisuu hin feene yookaan wantoota baay'ee tuttuquu barbaadan bakka isaan hin agarre kaa'u. Fakkeenyaaf bilbila adda addaa, meeshaa sibiilota adda addaa, meeshaa isaan ittiin taphatan wantoota adda addaa bakka isaan arganne kaa'uudha malee isaan dura kaa'anii erga isaan fudhanii booddee irraa fuudhuuf yaaliin nuti goonu akka isaan baay'ee aaruu danda'an gochuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo bakka adda addaa wanta kanaaf isaan saaxilu qabannee deemuu dhiisuu. Fakkeenyaaf suupparmaarkeetii adda addaa, suuqii gurguddaa adda addaa yoo fuunee deemne daa'imman waan hedduu barbaaduu danda'u. Kana nama fudhadhu yeroo sana immoo yoo irraa dhoowwine aaruu danda'u jechuudha. Kanaafuu wantoota umurii isaanii hin madaalle wantoota bakka akkasii isaaniif amala akkasiif isaan saaxilan qabannee deemuun gaarii miti jechuudha. Akkasumas qalbii isaanii amma danda'ame qalbii isaanii hatuu yookaan irraanfachiisu daa'imman short attention span kan jedhamu qabu. Maaliif wanta yeroo dheeraa yaadan inni irraanfatu dafanii. Fakkeenyaaf wanta isaan aarsu tokko yoo irraa fuune immediately wanta biraadhaan bakka buusu yookaan qalbii isaanii waan biraadhaan hatu yookaan isaan irraanfachiisuu amma danda'ametti akka isaan aaranii hin boonye jechuudha. Akkas gochuun akka isaan aaranii humnaan hin boonye isaan taasisa jechuudha. Akkasumas sa'aatiin irribaa isaanii yeroo ga'u dursinee haala isaan akka rafan taasisuu danda'u mijeessuu. Sa'aatii isaan dadhabanii jiranitti taasisan rafuu barbaadanitti wanta isaan aarsu xiqqoo yoo goone hedduu aaruu danda'u jechuudha. Kanaafuu sa'aatii isaan dadhabanii sa'aatii isaan rafuu barbaadanitti haala mijeessuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo yeroo waliin bakka ta'e deemnu fakkeenyaaf fuunee daa'imman qabannee bakka ta'e deemna taanaan sagantaa wayii deemna taanaan yeroo waliin bakka ta'e deemnu dursinee maal akka isaan irraa eeguu qabna. Daa'imman maal akka gochuu qaban achitti yeroo achi gahan akkasumas immoo maaliif akka deeman hangam akka turan maal achitti isaan qunnamuu akka danda'u kana daa'imman mariisisuun dursanii yoo beeksisanii ba'an yeroo achi gahan daa'imman haaraan ta'an jechuudha. Haaraa ta'uun inni haaranii hin bo'an jechuudha. Kam gochuu qabdu kam gochuu hin qabdan jennee dursinee yoo ittiin jechuudha. Akkasumas egaa amma danda'ametti ittisuudha yoo tarii immoo mudachuu danda'a. Hundumtuu ta'ee amalli kun guutumaa guutuutti baduu dhiisuu danda'a. Kanaafuu yeroo wanti kun mudatu yeroo isaan baay'ee aaranii hanga sadarkaa sana gahan maal gochuu qabna yoo jennee ilaalle tokko yeroo kana jalqaba ofii tasgabbaa'uu qabna. Maatiin yeroo daa'imman baay'ee bu'an akka isaan tasgabbaa'an barbaadu akka isaan tasgabbaa'an gochuuf immoo ofii aaruun sirrii miti jechuudha. Maaliif ofii aarree yoo itti dheekkamne wanti sun komplikeet akka ta'u ta'a wanti sun akka caalmaatti itti fuuf taasisa jechuudha. Kanaafuu ofii miira aarii keessa gallee daa'imni akka tasgabbaa'u eeguu hin qabnu jechuudha. Jalqaba ofii tasgabboofne akka daa'imni tasgabbaa'u taasisuu qabna jechuudha. Kanaan ala yoo ofii tasgabbaa'uu baanne ofii aaraa isaan tasgabbeessuu yaadne wanti sun akka itti caalaa deemu taasisa jechuudha. Akkasumas immoo bakka daa'imni sun jiru wanti isa miidhuu danda'u akka hin jirre ilaaluu. Bakka daa'imni amala akkasii agarsiise kun bakka tasa boo'u itti ka'e kun wanti daa'ima sana miidhuu akka hin jirre ilaaluu. Maaliif daa'imni sun lafatti of rukkutuun of miidhuu danda'a waan ta'eef yookaan meeshaa sanatti of rukkutuun of miidhuu danda'a waan ta'eef naannoo sana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo yoo wanti isaan miidhu jiraate irraa fageessuu yeroo jennu wayi meeshaa sana irraa fageessinaa yoo waan meeshaa sun immoo salphaatti waan sochoomus ta'e daa'ima sana fuunee fakkeenyaaf gola isaan rafan geessuu bakka isaan hin miine xiqqoo achi butuun gaariidha jechuudha. Akkasumas daa'imni yeroo akkasii kan barbaadu qalbii keenya yookaan yaada keenya waan ta'eef itti dheekkamuus ta'e sossobuu akkasumas ilaaluu dhiisuu attentionii kennuuf dhiisuu jechuudha. Maadhama zero attention to 10% kan jedhamu jira.
yeroo akkasii daa'imman itti dheekkamuu isaatee sossobuu walumaa galatti attentionii barbaadu jechuudha. Kanaafuu sossobuu isaa ta'u itti dheekkamuu isaa ta'u ijmaanii ilaaluun wanti kun akka tuufuu akka isaan baay'ee bu'aan taasisa waan ta'eef yeroo akkasii itti dubbachuu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo kana goone daa'imman hedduun daqiiqaa 2 hanga daqiiqaa 3 gidduutti ofuma isaanii deemanii dhiisu. Daa'imman parsantii 85 ol ta'an yeroo isaan dingata tasa dafanii aaranii boo'an yoo ijaan ilaaluu dhiisnee itti dubbachuu yookaan sossobuuf isaa ta'u itti dheekkamuu isaa ta'e yoo callisne daa'imman kun daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5 gidduutti hin dhiisu jechuudha malakkaan. Boo'uu hin dhaabamu jechuudha boo'uu san. Yoo itti dubbanne immoo yoo sossobuudhaan immoo yoo yookaan itti dheekkamuu deemne immoo wanti sun akka attention sana waan argataniif waan barbaadan qalbii keenya waan argataniif itti caaluu danda'u jechuudha. Kun maal jedhama? Ignoring the behavior can be a great strategy to reduce tantrums. Yeroo isaan bu'an sana callisuu wanti isaan miidhu naannoo sana akka hin jirre erga laallee booda daqiiqaa muraasaaf callisuudha. Isaan hedduun isaanii ni dhiisu jechuudha. Hedduun isaanii akkasumas umurii waggaa 3 booda amala akkasii dhiisaa deemu. Naannoo waggaa 6 almost hundi isaanii dhiisu. Waggaa 3 booda garuu irrataa dhufa jechuudha. Frequency isaas akkasumas immoo wanti isaan aarsus hangi isaa irrataa dhufa jechuudha umurii waggaa 3 booda. Kanaafuu hanga umurii sanaatti obsuunis barbaachisaadha jechuudha. Subscribe fi like gochuu keessaniif galatoomaa. Akkasumas immoo chaanalii kana namoota adda addaa hiriyoota keessan affeeruu keessaniifis galatoomaa.